Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos isin jaallatu. Ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii. Amiin. Waaqayyoon gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatii yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni abbootii keenya maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Araarsummaan giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faanaa ta'u, hunduma keenya faanaa ta'u hanga bara baraatti. Amiin. Bagaa ayyaana kabaja waggaadhaan kabajamee oolu caamsaa 21 kabajamu ayyaana giiftii keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam baga nagaadhaan geessanii baga walumaan geenye. Guyyaa irraa kanaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waa'ee ayyaana giiftii keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam maaliif kabajamaa, ayyaanni kun maalinni kan jedhu daqiiqaa muraasaaf walitiin kan barannu ta'a. Waaqayyo gidduu keenyatti argame akka nu barsiisuuf akka nu gorsuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaatii ayyaanni giiftii keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkuma bara baraatiin kabajamu biyya keessattis ta'e biyya alaatti iddoo taabonni yookiin tsallaateen giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bakka maqaan bataskaanni maqaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamitiin hundeeffame kamittiyyuu ayyaanni kun haala ho'aadhaan inni kabajama. Egaa macaafni qulqulluun akkana jedha. Wangeela Luqaasii boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irraa kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan si wajjin jira jedha. Jecha kana kan dubbate ergamoota Waaqayyoo keessaatii imaam Misraachuu kan ta'e hangafa ergamootaa qulqulluu Gabreelitu jecha kana dubbate jechuudha. Maaliif jecha kana dubbate kan jennu yoo laalle ergamaan kun Waaqayyo abbaa biraa ergameeti. Gara eenyutti ergame? Gara durboo Maariyaam, gara durba tokko gara biyya Naazireet Galiilaa bakka jedhamu gara maqaan ishee durboo Maariyaam jedhamutti ergame jedha macaafni qulqulluun. Egaatii sababiin ergamsa isaa yookiin immoo maaliif ergame yoo jenne Addaamii fi Hewaan badii balleessanii turanii, yakka raawwatanii turanii, sababii badii isaaniitiif immoo yakki yookiin dheekkamsi abaarsi isaanitti muramee waggaa 5,500 guutuu garbummaa Daabiloosiin qabamanii ijoollee Daabiloos, garbicha Daabiloos, garboota Daabiloos ta'anii jiraachuu isaanii ni yaadatama. Garbummaa kana jalaatii kan isaan baasuu danda'u, bilisa kan isaan baasuu danda'u, bilisummaa fi nageenya kan isaaniif kennuu danda'u hin argamne. Egaatii bilisummaa kana kan isaaniif kennu jiraachuun dirqama waan ta'eef namoonni hundumtuuyyuu qulqulloon raajonni hundumtuu gara Waaqayyootti bu'aa turan. Yaa Waaqayyoo, bilisa ba'uu dadhabne irraa, garbummaa jala jirraa, bilisummaa ni barbaannaa, bilisummaa nuuf kenni, kan bilisa nu baasu immoo humna kee guddaa gaaraatii nuuf ergi jedhanii yeroo hunda kadhannaa isaaniitiin gara Waaqayyootti bu'aa turan jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaatii akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akka namatti tola biyya lafaa jaalate jedhee akkuma dubbate kan isatti amanan hundumtuu immoo haa fayyaniif malee haa badaniif miti jechuudhaan akkuma kaa'ee jireenya bara baraa akka argannuuf, bilisummaa akka argannuuf, cubbuu keenya irraa akka qulqulloofnuu fi madaan lubbuu keenyaa waggoota hedduudhaaf madaa'ee ture godaanninni sun qoree akka fayyina argatuuf jecha Waaqayyo abbaan jalqaba sagalee isaa erge. Gara eessatti erge? Gara giiftii keenyaa qulqulleettii qulqullootaa kan taate, uumaadhaan gaditti uumamoota hundumaa olitti qulqulleettii kan taate gara giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti misraachuu yookiin immoo sagalee isaa erge jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabreeliin samiirraatii balali'ee dhufee gara giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti dhufuudhaan nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii jechuudhaan nagaa jalqabaa dhiyeesseefii ture jechuudha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira jedheen ilaala.
Egaa gaafa waaqayyo nu faana jiru waaqayyo yoo nu faana jiraate waan hundumtiyyuu nuuf salphaadha jechuudha. Israa'eloonni waggaa 430 guutuu garbummaadhaan bitamanii sababii yakka hojjetaniin harka Fara'oon jalatti dhiitamaa jiraachuu isaanii yaadatama. Sababiinsa sababa yakka raawwataniif yakka isaan irraa akka barachuu danda'aniif adabbiidhaaf jecha waaqayyoon yeroodhaaf fuula isaa isaan irraa garagalcheera. Haa ta'u malee iyyata isaanii boo'icha isaanii imimmaan Raaheliin erga argeetiin booddee miidhaa isaan irra ga'e erga daawwateen booddee waaqayyoon isaan faana ta'ee garbummaa biyya Gibxii waggaa 430 keessaa baasee karaa gaggeessaa saba Israa'el Museetiin galaana Eertiraa addaan kutee gaafa isaan beelaa maannaa samiidhaa buusee isaan nyaachisee gaafa isaan dheebotan immoo bishaan kattaa keessaa burqisiisee isaan obaasuudhaan dadhabbii malee akka isaan deemaniif guyyaa duumessaatiin halkan immoo ifa guddaadhaan ergamaan waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliin dura isaanii bu'ee isaan gaggeessaa akka ture kutaa macaafa qulqulluu keessaa hin hubannaa jechuudha. Waaqayyo gaafa nu faana ta'e rakkinni tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Musee faana saba Israa'el faana waaqayyo waan jiruuf galaana Eertiraa sana addaan kutanii ce'anii Fara'oon immoo loltoota isaa duubaa ergeenaa deebisuu yaadutti immoo waaqayyo waan isaan faana jiruuf mo'amne galaanichaan immoo isaan liqinfamanii Israa'eloonni immoo bilisa ba'anii gara biyya aannaniif dammaa biyya kaadhimamanitti biyya Kanaanitti galanii. Kanaaf waaqayyoon yoo nu faana jiraate waan hundumtuu jira jechuudha. Kanaaf ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabrieliin jalqaba irratti nagaa kabajaa kana ulfinaa kana erga dhiyeessee fi waan raawwatamu hundumaaf waaqayyoon si faana jira jedhee nagaa kana kabajaa kana erga dhiyeessee fiitiin booddee egaa giftiin keenya qulqulleettiin dubaroon maaram gaafii kaasetti mucaan deessaa ilma ni argatta maqaa isaas immoo Yesuus jettiin moggaasa innis ilma jabaa abbaa jedhamee waamama waaqayyos teessoo abaabul isaa kan daawwiti ni laataaf ni kennaafi jedhee isa abdachiifame kana qulqulluu Gabrieliin gaafa itti mukun akkamittiin ta'uu danda'a nammallee durbadha yaada foonii keessa galee hin jiru lafti tokko firiin yookiin sanyiin osoo ittiin faca'in firii argamsiisu biqilchuu hin danda'u waan ta'eef akkamittiin ta'uu danda'a jettee giftiin keenya durboomaadhaan ergamaa waaqayyoo gaafachaa turte jechuudha. Kanarraa kan ka'e ergamaan waaqayyoos waaqayyoos wajjin jira kun akka yaada foonichi miti. Yaada waaqayyootiin fedha waaqayyootiin ta'e humni waaqa abbaa si golbooba humni hafuura qulqulluu sirra bulaa sadan waaqummaa keessaa inni tokko immoo Yesuus Kiristoos ilma immoo si keessaa dhalata jedhee waaqayyo waan si faana jiruuf kun waan salphaadha waaqayyoodhaaf salphaadha itti dhiphachuun sirra hin jiraatu jedhee ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabrieliin haadha keenya qulqulleetti durboo maaramiin tiitinnaadhaan gad jedhee waan jiru hundayyuu ishii hubachiiseera jechuudha laala. Kanaafuu yeroo hunda waaqayyo nu faana jira. Waaqayyo akka nu faana ta'uuf immoo nus hojii gaarii hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Hojii gaarummaa yoo qabaanne, hojii eebbaa yoo qabaanne, hojii waaqayyoon gammachiisu yoo hojjenne yeroo kamiyyuu lafa deemnu kamittiyyuu waaqayyo nu faana jira. Kanaaf Daawit faarfannaa isaa 23 irratti waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru. Inni marga lalisaa keessa na boqochiisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelarra na gaggeessa. Bowwaa keessa yoon jiraadhe inni na wajjin jira waan ta'eef hin sodaadhu kan inni jedhee dubbate. Yoo hojii gaarii hojjenne waan gaarii gaafa raawwannu qajeelummaadhaan gaafa jiraannu waaqayyo yeroo kamiyyuu taanan eessattiyyuu taanan nu faana akka inni jiru amanuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaafidha osoo kochuu qabaadhee gara samiitti ol balali'ee achi jirta. Osoo inni dhima lafa gadi fagoo keessa boolla keessas bu'ee achi jirta. Dukkanni narratti haa ta'u osoo hin jedhee dukkana keessa seenee achi jirta. Ifa keessas ni jirta. Laftatti dhabamtee hin jiru waan ta'eefiyyuu fuula kee fuulduraa eessatti hin baqachuu danda'a jedhee faarfataan abbaan keenya Daawit kan inni dubbateef waaqayyoon bakka hundaa akka inni jiru yoo nuti immoo hojii gaarii hojjenne qajeelummaadhaan yoo jiraanne immoo waaqayyo akka nu faana jiru kan nu hubachiisudha jechuudha. Kanaafuu waaqayyoon inni si faana jira jedheen waaqayyo inni ishee faana ta'e immoo nu faana akka ta'uuf egaa waaqayyoon abbaan ilma isaa tokkicha sagalee isaa dhugaa sana gara biyya lafaatti erge jechuudha. Innis gadameessa durboo Maariyaam keessa bulee dhalate ji'a 9 fi guyyaa 5 gadameessa ishiitti baatte rakkina hedduu dabarsuudhaan gammoojjii biyya Gibxiitti fudhattee godaante beelaaf gidiraa rakkoo adda addaa argite jechuudha. Ilaalaa dhalachuu isaatiin egaatii gidiraan ni dhufe jechuudha. Egaatii Addaamii fi Hewaan xalayyaan garbummaa isaan irratti barreeffame kan ture sababii yakka isaanii fi abboommii isaan diigan sanaatiin kan ka'e xalayyaan yakkaa isaan irratti barreeffame garbummaadhaan jiraachaa turuun isaanii yaadatama.
kaasaa kana kaffaluudhaaf jecha immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlehemitti dhalate. Guyyaa dhalachuu isaarraatii jalqabee gidiraan Addaamii inni yakka raawwatee adabbiin irratti fudhatame sun immoo guyyaa sanarraa jalqabee gidiraan sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti ni jalqabe jechuudha laala. Akkuma guyyaa sana dhalateen akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateen lafti dhiphachuu eegalte. Biyyi lafaa socho'uu eegale. Warreen aangoo qaban waa'ee aangoo isaaniidhaaf dhiphachuu eegalani. Sababiin isaayyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii ta'ee gara biyya lafaatti dhufeera. Mootii ta'ee kan inni immoo gara biyya lafaatti dhufee mootii biyya lafaa kana qofa osoo hin taane mootii moototaa gooftaa gooftotaa waaqa waaqotaa ta'ee addunyaa cubbuudhaan guutamte kana bilisa baasee warra dhukkubsatan fayyisee warra dheebotan dhoybuu baasee warra daaranitti uffisee sagalee isaa dhugaa warra dheebotan hundumayyuu sagalee isaa jireenya wangeela isaa obaasee gara sagalee isaa dhugaatti deebi'anii gaabbii galuun gara waaqayyootti deebi'uun fooniif dhiiga isaa fudhatanii akka jiraataniif mootummaa isaa akka dhaalaniif jecha Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe waan ta'eef hafuuronni addunyaa kana kaleessa warreen dhala namaa irratti Addaamiif ijoollee isaa irratti mo'anii jiraachaa turan namni akka hojii gaarummaan hojjenneef gara mana qulqullummaa waaqayyootti akka hin deebineef hojii qulqulluu mana waaqayyoo keessatti hojjetamu hojjetanii gaabbii galanii fooniif dhiiga isaa fudhatanii jireenya bara baraa akka hin arganneef kan dhoorkaa ture dhalachuu Yesuus Kiristoosiin cinqamuu eegale laala. Ijoollee Addaam hundumaaf gammachuun nageenyi ni labsame. Samii fi lafti kan walirraa fagaattee turtee dhalachuu Yesuus Kiristoosiin walitti araaramte laala. Ergamoonni waaqayyoo fi dhalli namaa walirraatii fagaatanii kan turan dhalachuu Yesuus Kiristoosiin maaltu uumame? Nageenyi uumame. Misraachoon nagaan lallabame. Egaa hin sodaatinaa har'a kunoo magaalaa Daawititti fayyisaan isinii dhalateera. Innis qoricha Yesuus Kiristoos jedhama jedhee ergamaan waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin misraachoo nagaa lammaffaa deebi'ee tiksitootaaf lallabuu eegale. Mucaan isinii dhalateera. Mallattoon isaas immoo dallaa horii keessatti bakka horiin keessaa nyaatan keessatti ni argattu. Haadha isaaf mucaa isaas achitti argattu jedhee misraachoo nagaa kana labsuu eegale. Kanaan dura misraachoon akkanaan turre ilaala. Misraachoon akkanaa hin jiru ture kanaan dura. Nageenyi akkanaa, bilisummaan akkanaa, galatni akkanaa hin jiru ture. Dhalachuu isaatiin nageenyi ni bu'e ilaala. Dhalachuu isaatiin saba biyya lafaarra jiraatan ijoollee Addaam hundumaaf gammachuun ta'e daabiloos immoo ni dhiphate ilaala ijoollee waaqayyoo. Har'as waaqayyoon gaafa nu faana jiru daabiloos ni dhiphata. Jiraachuu keenyatti kan hinaafaa ture. Akka nuti jiraannuuf kan hin barbaanne daabiloos waaqayyo gaafa nu faana ta'e homaa gochuu hin danda'u hin dhiphata jechuudha ijoollee waaqayyoo. Kanaaf waaqayyoon si wajjin jira kan inni jedhee. Kanaafuu nageenyi ni bu'e, gammachuun bu'e. Kanarraa kan ka'e gaatiin nageenya kan hin barbaanne kaleessa Addaamii fi Hewaanin Eden Gannat keessaa baasee garbummaadhaan akka isaan jiraatan kan taasise kan isaan bulchaa bitaa ture. Haxxummaadhaan garbummaadhaan akka isaan jiraatan kan irratti murteessee ture daabiloos ammas aara galfachuu dadhabe. Nageenya Kiristoos lallabeen illee nageenya akka hin argamneef Kiristoos iyyuu ari'achuu eegale ilaala ijoollee waaqayyoo. Kiristoosin ari'achuu eegale. Akkamittiin ari'ate yoo jettan mootichi yeroo sana biyya sana bulchaa ture Heroodis namti jedhamu nama waaqa tolfamaa waaqessu irra bulee hafuurichi hamaan daabiloosii mucaan dhalateera. Mucaan dhalatu kun immoo misraachoo nagaa kan himu nageenya kan labsu mootii kan ta'u mootii moototaati jedhameera waan ta'eef namni kun mootii moototaa yoo ta'e aangoodhaan yoo kan na caalu ta'e hojiin an hojjedhu gaarummaa hin qabu waan ta'eef hojii kiyyaaf jedhee aangoo kiyya narraa fudhatee anaanis balleessuu danda'a jedhee Heroodis shakkii guddaa keessa galee ilaala. Namni hojii gaarii hin qabne yeroo hunda hirriiba hin qabu inni dhiphata. Sababiin isaas dhimma aangoodhaaf qofa waan jiraatuuf saba sanaaf hojii gaarii hojjechuu kan barbaadu osoo hin ta'in ofiisaa qofaaf jiraachuu waan barbaaduuf mootiin nageenyaa gaafa ka'u namni nageenyaa gaafa dhufu namni nagaa lallabu gaafa dhufu inni dhiphata jechuudha laala. Inni dhiphata laala. Kanaaf inni dhiphate Heroodis. Maal ta'ee dhiphate? Mucaan kun bakka kiyya bu'uu danda'a. Mucaan kun dhalatee biyya kana jijjiiruu danda'a. Mucaan dhalatu kun aangoo kiyya narraa fudhachuu danda'a jedhee waa'ee fayyina biyya lafaaf nageenya biyya lafaaf osoo hin ta'in waa'ee aangoo isaa bultii isaa jireenya isaadhaaf dhiphachuu eegaleedha laala. Kanarraa kan ka'e Heroodis dhiphachuu eegalee sobaa sagal warri jedhaman baafa goorraa biiftuu ilaalanii dhufanii waaqayyoof qubaa yookiin galata dhiyeessanii waaqayyoon galateeffatanii
Inni garuu biyya sana keessa osoo jiru Waaqayyoon galateeffachuu miti dhiphina guddaa cinqii keessa galee jechuudha laala. Gaafa Kiristoos dhufu gaafa Waaqayyo nu faana ta'u daabiloos inni dhiphata laala. Inni dhiphate yeroorsi. Afurichi irra bulee isa dhiphisuu eegale laala. Sababiin isaa baafa goorrayyuu kan jiran biyya fagoorraa dhufanii fardeen fe'atanii kan biyya hin beekne urjii ilaalanii dhufanii Waaqayyoof galata galchan. Inni garuu biyya sana keessa osoo jiru achi taa'ee dhiphachuu eegale laala. Dhalachuu isaatiin kan dhiphatan hafuuronni hamoon baay'ee isaanii jiru. Dhalachuu isaatiin kan dhiphatan hafuurota hamoodha. Seexanaadha. Dhalachuu isaatiin immoo ijoolleen Addaam hundumtuun gammadanii laala. Kanarraa kan ka'e dhiphachuu eegale. Ijoollota waggaa lamaa gadi ta'an hunduma isaanii walitti sassaabee as keessa jiraachuu danda'a jedhee yoon isaa ajjeese kanaan booddee aanatu hanga bara baraatti mootii ta'ee itti fufa jedhee yaadee ijoollota waggaa lamaa gadi ta'an ijoollota hedduu walitti sassaabee ajjeesise ilaalaa yeroorsi. Hin ajjeesise ilaalaa. Kanaafidha macaafni qulqulluun naannoo 4,000 ol kan ta'an ijoollota hedduu akka isaan du'aniif du'a itti murteesse ilaala. Ijoollee qulqulluu ta'an jireenya biyya lafaa kan hin beekne harma haadha isaanii hodhanii kan hin quufne ijoollee waggaa lamaa gadi ijoollee qulqulluu ta'an hunduma dhiiga qulqullootaa gad dhangalaase yeroorsi ilaala. Kanarraa kan ka'e badii guddaan irratti murteeffame. Isarra darbee Kiristoosiin achi keessaa du'eera jedhee barbaade gaafa tokko Kiristoosiin barbaadu eegale. Kanarraa kan ka'e ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin ammas gara Yoosefitti dhufe ka'iitii mucaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Gibxitti baqadhu jedhee misraachoo kanaaf jedhan itti ilaala. Eenyu fudhadhuutii mucaa isaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Gibxitti baqadhu jedheeni. Kanarraa kan ka'e jaarsichi Yoosef namni qulqulluun namni gaariin sun dubaroo Maariyaam akka eeguuf kan kaadhimame sun haadha isaa fi mucaa fudhatee gara biyya Gibxitti baqate. Har'a addunyaan mucaa fudhanna jetti. Yesus Kiristoositti ni amanna jettee mucaa fudhattee haadha ganteetti. Ergamaan Waaqayyoo garuu mucichaa fi haadha isaa akka nuti fudhannudha kan inni nu abboomee jiru. Kan inni dubbatee ture karaa Yoosefiin ergaan inni nutti dabarse osoo addaan hin baasin mucaas haadhas akka nuti fudhannudha kan inni nu ajaje. Addunyaan irra garuu biyyi lafaa keessa jiraannu garuu Yesuusin fudhanneerraa jetti. Yesuus osoo hin taane kan isaan fudhatan Yesuusin fudhatan. Yesuus jechuun immoo hafuuricha hamaadha, suusiidha. Kanaaf Yesuusii fi mucaa fi haadha isaa fudhadhuu gara biyya Gibxitti baqadhu. Hanganan immoo deebi'ee sitti mutti hin deebi'in jedhee misraachoo kana itti himee innis haadha isaa giftii keenya dubaroo Maariyaam jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhee ilaala. Solomee jedhee Yoosaa'u jedhee harree tokko qabatanii gara biyya Gibxitti godaanan ijoollee Waaqayyoo. Hin godaanan ilaala. Addunyaan kun Kiristoos illee hin godaansiste. Biyyi lafaa kun Kiristoos illee hin simanne. Har'a nuti mana keenya keessatti Kiristoos hin simanne irraa laala. Kiristoos immoo simachuu kan dandeenyu lapheen keenya yoo qulqullaa'edha. Kiristoos simachuu kan dandeenyu hojii gaarii yoo qabaannedha. Baay'een keenya mana keenya keessaa gaadaa keenya keessaa akkuma eroorsi Kiristoosin ariineera. Cubbuu hojjechuu keenyaan, yakka raawwachuu keenyaan, badii hojjechuu keenyaan Kiristoosin mana keenya keessaa gaadaa keenya keessaa ariineera laala ijoollee Waaqayyoo. Lapheen keessan hin xureessinaa. Lapheen keessan mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e hin beektanii jedhee Phaawulos dubbateera. Mana inni jedhame mana jireenya bara baraa Waaqayyoon keessa boqotu laphee keenyadha. Laphee keenya qulqulleessuu dadhabuudhaan, hammeenya yaaduudhaan, inaaffaadhaan laphee keenya xureessinee Waaqayyoon akka keessan boqonneef akka inni nu faana hin jiraanne taasisneera. Kanaaf laphee keenya qulqulleessuun barbaachisaadha. Jabeessii laphee kee eegi madda jireenyaati jedha. Kanaaf laphee keenyadha kan barbaadu Waaqayyo. Namni fuula ilaaluu danda'a. Namni fuula ilaala. Waaqayyoon immoo laphee ilaala jedhe Saamu'eel. Kanaaf laphee keenyadha rakkoo kan qabu. Gaadaa keenya kan xuraa'e ilaala. Gaadaa keenya xuraa'e. Manni keenya gaafa xuraa'e keessummaan gaafa nutti dhufu ganamaan kaanee mana keenya xaragannee qulqulleeffan. Laphee keenya garuu qulqulleessuu hin dandeenye ijoollee Waaqayyo. Kanaaf iddoo qulqulluu sana dhaabbachuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuuf Waaqayyoon akka nu faana ta'uuf immoo laphee keenya qulqulleessuun barbaachisaadha ilaala. Kanaaf eroorsi biyya sana keessaa Kiristoosii fi haadha isaa durboo Maariyaamiin ari'ate ilaala. In ari'ee loltoota isaa fudhatee karaa adda addaatiin in ari'ee ilaala. Har'as jireenya keenya keessaa giftii keenya dubaroo Maariyaam jireenya isaanii keessaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii keessaa ergamoota Waaqayyoo jireenya isaanii keessaa kan ari'atan baay'ee isaaniidha addunyaa kanarratti kan jiraatan hundee eroorsi kan ta'an baay'ee isaanii jiru jechuudha.
Kiristoosiif kabaja kan hin laanne, haadha isaadhaaf ulfina kan hin laanne, qulqulloota isaadhaaf ulfina kan hin laanne, kan ari'atan hedduun isaanii hundeen eroorsi kan ta'an biyya lafaa guutaniiru. Akkuma Aabeeli, akkuma Qaayil obboleessa isaa kan wajjin dhalate koodee isaa ajjeesee obboleessi keessa jira jennaan ani hin beeku jedhee jireenya isaa keessaa obboleessa isaa biraa ari'atee du'atti dabarsee laate sana har'as namni mucaan namaa biyya lafaarra Kiristoosin of keessaa jireenya isaa keessaa baasee ari'a. Fooniif dhiigni Waaqayyo jireenya keenya keessa hin jiru taanaan, durboon maaramiin kadhannaashiidhaan jireenya keenya keessa hin jirtu taanaan, qulqulloonni hin jiran taanaan jireenyi keenya duwwaadha laala. Akka Heroodisitti eegaati jireenyi keenya duwwaa ta'a laala. Kanaan booddee duwwaa ta'e gammachuu dhabe boqonnaa dhabe Heroodis. Durboo maaramiin egaati mucaashi fudhattee gara Gibxiitti godaante, godaansa irratti egaa yennaa turanitti rakkoo adda addaa dheebuu garaagaraatu isaan qunnamaa ture. Maaltu isaan qunname yoo jennee ilaalle egaati innaa karaarra deemanitti loltoonni Heroodisi hundumti isaanii hordofaa turan. Eessa gahaniiru, eessan bahaniiru, eessan darbaniiru jedhanii baay'ee isaan hordofaa turan jechuudha. Yeroo tokko baay'ee kan isin ajaa'ibu osoo isaan hordofaa jiranuu Yosaawullee ilmi Yoosef karaatti sababii kanaatiin boqoteera ijoollee Waaqayyo. Loltoonni Heroodisi dudduubarraanii fardeen isaanii yaabbatanii Yesuus Kiristoosin barbaachuudhaaf jecha yennaa isaan fiigaa turanitti sagalee iyyaa dhagahee ilmi Yoosef Yosaawun daddafee kaatee garaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramitti fiigee dhufeedha laala ijoollee Waaqayyo. Yeroo saditti giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo maaram gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin teessee harma hoosisaa turte laala. Harma ishii qulqulluu sana, harma ishii sana hoosisaa turte laala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harma ishii sana irraati dhugaa ture. Akka waadaa keessatti harma keessa qulqulluu Eden Gannat keessaa kan yaa'u bishaan qulqulluu Edoom irra kan addaatu qulqulluu sana wadhee guddadheera. Isaatiin waadaa sii galeera jedhee akkuma waadaa galeef sana harma ishee ennaa hoosisaa turtetti Yosaawun dhufe maaliif teessaa? Loltoonni Fara'oon nurra gahaniiru jedhee yennaa inni dubbatu haati keenya qulqulleettiin durboo maaram baay'ee rifatte jedha yeroo sanatti. Baay'ee yennaa rifattu kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis egaatii Yoosaadhaan maal jedhee osoo itti yaadin dubbachuu keetiin haadha koo rifachiisteetta. Kanaafiyyuu ammaan booddee nu faana deemuu waan hin dandeenyeef iddoon boqonnaa kee asumaa sitti boqodhu jedhee Yoosaa'u isaan biraatti achumatti boqotee biraa hafe jedha ilaalaa seenan isaanii. Har'as egaa namoonni baay'een haadha keenya qulqulleettiin durboo maaram jireenya keenya keessatti hin barbaachistu jechuudhaan yeroo hunda maqaa ishee yennaa dhaga'an kan rifatanillee maqaa ishee dhaga'uu kan hin barbaanne gurri isaanii ijji isaanii siilii isheellee arguu kan hin barbaanne hundeen Heroodisi baay'ee isaanii jiru jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e gaatii godaansarra turanii giftiin keenya durboo maaram gaatii iddoo Qusqaam jedhamutti ijoollee Waaqayyo iddoo Qusqaam jedhamu sana teessetu jechuudha. Isheen harma hoosisaa kan turte yeroo sanatti egaati harma ennaa hoositutti muddamte yookiin naatee harma ishee ennaa butattu aannan harma ishee qulqulluun sun dhagaa irratti dhangala'e. Amma ammaatti illee egaati iddoon sun aannan dhagaa irratti dhangala'e sun adii ta'e mallattoo ta'e taa'eetu jedhanii seenaa keessatti galmeeffameetu jira jechuudha ijoollee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e gaatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanitti haadha isaadhaaf waadaa galee qabayyuu ture. Waadaan inni galeef gaatii iddoo kanatti maqaa keetiin bataskaanni ni ijaarama. Iddoo kanatti bataskaanni guddaan ijaarame maqaa keetiin tajaajilli guddaan hin laattama. Sabni baay'een asitti hin fayyu jedhee yeroo sanatti gaatii harka ishee irra taa'ee harma ishee naa hodhaa turetti waqtii gaddaa fi dhiphinaa sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa galeefi ture jechuudha laala. Kanarraa kan geegaa waggaa afur guutuu Gibxi keessa naanna'aa turanii Gibxi keessa yennaa deemanitti dheebochaa beela'aa turanii bakka bultii dhabanii rakkachaa turanii keessumattuu jechuudha yeroo tokko namtichi tokko jedha Taammira Maariyaam irratti gaafa dubbisnu namtichi tokko ooddii dha'aa ture midhaan dha'achaa ture atara kan jedhamu midhaan dha'achaa yennaa turetti giftiin keenya dubaroon Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin baatte waan beela'anii turaniif qaama foonii uffattee waan jirtuufi maaloo atara kanarraa xiqqoo ishii nuugiti waan xiqqoo ishii nyaanni haaratti galfannonnaan kun atara sitti fakkaatee atara miti dhagaadhaan kun ashawaadha gaafa jedhuun akkuma jecha keetii siifaatu jettee atarri isaa sun gara dhagaatti jalaa jijjiirameera laalaa ijoollee Waaqayyo. Kana qofa miti gara dubartii soorettii tokkotti illee goranii bishaan kadhatanii turan.
waan nyaatamuuf waan dhugamu kadhatanii turan. Dubartiin kun Tiimaan jedhamti, hojjettuun ishii immoo Kootibaa jedhamti ijoollee Waaqayyo. Gaafa kana gara kanatti deemanii maal jedhanii gaafatanii giiftiin keenya durbummaadha mucaashii Yesuus Kiristoosin harkatti baattee Solomeenis bira jirti, harreettii qabatanii jiru. Yoosef immoo wajjin jiraayyu ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e ni waamani. Gaafa waaman hojjettuun Tiimaan Kootibaan gara alaatti gadi baatee innaa laaltu giiftii keenya dubaruu Maariyaam simboo ishii baay'ee bareeda. Mucaan ishiin qabattee mootii samiif lafaa kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Baay'ee ilaaltee ajaa'ibsiifattee gara hojjechiisuu ishiitti ol deebite. Dubartii bareedduun simboo qabdu mucaa bareedaa qabattee baree dura dhaabbattee jirti. Beela'eera beela na baasaa jechaa jirti. Dheebodheeraa dheebuu na baasaa jirti jettee egaatii yennaa itti dubbattu Tiimaan immoo gara alaatti gadi baatee ilaala. Har'as namoonni baay'een balbala keenyarra dhaabbatanii yennaa beela'anii beela akka isaan baasnu biddeena qabnurraa akka isaan kunneen isaan nyaachisnu kan barbaadan osoo jiranu yeroo hedduu fuula dhoorkannee kan deebisnu baay'ee keenyaa jira jechuudha. Kan beela'ee osoo jiru, kan rakkatee osoo jiru, sagalee Waaqayyo dheebotee osoo jiru, kallattii ittiin laachuu fi dandeenyu daangessinee kan dhoowwan sagalee Waaqayyo akka galma hin geenye kan daangaa ta'u meeqas jira sitti fakkaata. Biddeena har'a nyaannee boru dhiisnee addunyaa kanarraa boqonnu qabeenya addunyaa kanarratti kuufnuuf jecha meeqatu wal ajjeesa, meeqatu hamaa walirratti yaadalaala. Tiimaanis dhuftee maal jetteen ati dubartii bareedduu fi simboo qabeettii taatee osoo jirtu amala dhabuu keetiin abbaa manaa kee gadhiistee baatee akkamittiin goodaa keessa joortaa callistee joortee numaayyuu immoo kana na gaafattaa jettee mucaa isheen baattu sana harkaa fuutee lafatti darbatteedha. Laalaa namoonni hamoon daabiloos irra bulee kan akkanaasu. Ilma Waaqayyoodhaaf kabaja kan hin laanne, Waaqayyoon kan hin safeeffanne, galata Waaqayyoo kan hin jenne namoonni hamoon akka kanaas biyya lafaarra jiru ijoollee Waaqayyoo. Har'as hundeen roorsife, hundeen Tiimaan warri hamoo ta'an Waaqayyoo ulfina kan hin laanne, Waaqayyo jira, Waaqayyo eessa jira jedhanii jiraachuu Waaqayyo iyyuu kan hin beekne, Waaqayyoon garuu gaarummaa isaan arjummaa isaan akka isaan jiraachisu beekuu dadhabanii dhibaawota ta'anii addunyaa kanarra kan jiraatan hafuura hamaadhaan guutamanii hafuura daabiloosiin kan jiraatan namoota hedduutu jira jechuudha biyya lafaa kanarra yoo ilaaltan. Yeroo hunda galata Waaqayyoo akka galateeffataniif kennaa Waaqayyoof akka dhiyeessan Waaqayyo carraa isaaniif kenne dhiisanii daabiloos wajjiniitiin fira ta'anii fira daabiloos ta'anii diina Waaqayyoo ta'anii kan jiraatan lakkoofsa hin qaban addunyaa kanarra yoo ilaaltan. Kanarraa kan ka'e gaafa darbattu egaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii fi lafa kana kan uume hundumtuu harka isaa keessa kan jiru waa barbaade raawwachuu kan danda'u Yesuus Kiristoos lafatti darbatamee ciisee boo'ee ilaala. Boo'icha Addaam fee waan ilaalee gara addunyaa kanaatti dhufe aarsaa kan of taasise Yesuus Kiristoos lafatti kufee ciisee boo'ee ilaala. Waa'ee keenyaaf waa'ee badii keenyaaf yakka keenya waa barbaade gochuu osoo danda'u addunyaa kana dabarsuu harka isaa keessa jira waan ta'eef addunyaa kana dabarsuu osoo danda'u harka biyya lafaarratti dachee irratti kufee ciisee boo'ee ilaala. Gaafa kana Yoosef maal jedheeni durboo Maariyaamiin imimmaanshii dhangalaaste boo'icha guddaas boose gadda guddaas gaddite gara dacheetti gara lafaatti jettee ilma ishii qulqulluu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ol kaastee hammachuudhaaf gaafa kaatu Yoosef immoo dhiisee har'a Yesuus Kiristoos dhuguma waaqadha inni waan ta'eef taammire isaa raawwatu raajii isaa har'a raawwatee nutti agarsiisu dhiise jedhee gaafa inni akkana jedhu yeroodhuma sana egaa Tiimaan fi Kootibaan hojjettuusiis yerooma sana jaldeessa ta'anii saroonni isaanii immoo ari'anii mana keessaa baasanii kanaan booddee nama kan turan jaldeessatti jijjiirramanii bosona jiraachuu eegalan ilaala. Nama ta'anis bineensa kan ta'an baay'ee isaanii jiru ilaala. Kan akka namuka Danatsoor nama ta'ee akka horiitti marga kan nyaachaa ture. Namummaan isaa kan jijjiirame yakka isaarra. Tiimaan fi Kootibaanis egaa maal ta'anii nama ta'anii osoo jiranuu jaldeessa ta'anii bifa jaldeessaa fudhatanii saroonni ofii isaanii guddisan mana keessaati isaan ariitii jaldeessa ta'anii mukarra koranii jiraachuu eegalan baala nyaataa jiraachuu eegalan ilaala. Mucaan namaa kabajan beeku mucaan namaa Waaqayyoon osoo kabajeen kabajama ture. Waaqayyoon kabajuu dhiisuu isaatiin immoo namoonni baay'ee miidhamaniiru. Har'as addunyaan nuti keessa jiraannu biyya lafaarra gaafa laallu namoonni baay'een kallattii adda addaatiin Waaqayyoon kabajuu dadhabuu isaaniitiin kan miidhaman hedduu isaanii jiru ijoollee Waaqayyo. Kanarraa kan ka'e Tiimaanii fi Kootibaan mana sana gallakkisanii ba'anii durboo Maariyaamii Yoosef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo mana sanatti ol galanii achi keessa jiraachaa turan ilaala. Kanaaf raajii dinqii adda addaa hojjechaa turanii qorumsa adda addaa isaan irra gahaa ture.
Egaasi guyyaan irraa egaa rakkoo kana keessa darbanii guyyaan kun guyyaa yaadannooti. Yaadannoon kun immoo guyyaa giiftii keenya dubaroo maaramiin itti yaadatamtu guyyaa dabra mixmaaqitti jedhamee yaadatamudha jechuudha. Egaati giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam biyya Gibxii keessatti dabra mixmaaqa bakka jedhamutti egaati guyyaa har'aa guyyaa 21 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 25tti walitti fufiinsa guyyaa 5 jechuudha. Ifatti gullalaatii mana amantaa yookiin mana qulqullummaa keessaatii kan itti mul'attedha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma jalqaba kaasnee turre waadaa ishiidhaaf galeera. Iddoo kanatti manni qulqullummaa keenya ijaarama akkuma jedhe warreen waadaa sana eeganii mana qulqullummaa ishee ijaaranitti ifaan ifatti guyyaa sanatti kan ishiin itti mul'atte ta'uu isaati jechuudha. Guyyaa irraa kan itti yaadannu. Egaati giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam egaa waadaa kana guyyaa itti raawwatame gooftaan keenya waaqni keenya uumaan keenya waadaa namaaf gale hin dagatu. Haasuluyyuu haabuluyyuu malee waadaa namaaf gale hin dagatu. Akka keenya miti waadaa kan diigu miti waan ta'eef manni qulqullummaa sun ijaarame guyyaa sanatti jechuudha. Guyyaa 21 hanga guyyaa 25tti egaa walitti fufiinsaan guyyoota 5dhaaf jechuudha. Giiftiin keenya Yesuus Kiristoos fi giiftiin keenya dubaroon maariyaam egaati iddoo sanitti kan itti mul'atan ta'uusaa kan nu hubachiisu jechuudha. Egaati akka hubannutti seenaan macaafa qulqulluu akka nutti himutti jechuudha. Giiftiin keenya dubaroon maariyaam aduu kanarra harka torba kan iftu ta'uudhaan barcuma warqee ulfinaa kabajaarra teessee gullalaatii mana qulqullummaa sana keessan ergamoonni waaqayyoo yommuu ishee galateessan raajonni waaqayyoo dhufanii yennaa ishee harka fuudhan qulqulloonni waaqayyoo duukaboonni waaqayyoo dhufanii yommuu harka ishee fuudhan eebba yennaa irraa fudhatan yennaa ishiin teessee eebbisu ilmi ishii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo mirga ishii dhaabbachuudhaan yommuu saba eebbisuu fi ergamoonni qulqulloonni waaqayyo bitaa fuundura mirgaaf bitaa yeroo hunduma fuula isaa fuundura dhaabbachuudhaan mana qulqullummaa sana keessatti kan itti mul'atan yommuu kanatti jechuudha. Gullalaatiin mana qulqullummaa sun manni qulqullummaa suniif naannoo sun hundumtuu ifa guddaadhaan ifee jedha. Iftichis immoo ifa aduurra harka torba kaniifu laaluun kan hin danda'amne ifa sana keessan yommuu laalan giiftiin keenya durboon maariyaam teessoo warqeerra teessee mul'achaa turte. Saba kana eebbisaa turte. Duuka bu'uun raajonni harka fuudhii dhiyeessafii turan. Akkuma ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabri'eel nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jedhee nagaa kabajaa ulfinaa gad jedhee dhiyeessafii ture. Nagaa sana nagaa kabajaa sana harka fuudhii dhiyeessafii akka turan ifaan ifatti kabajamtuuf haadha waaqayyoo ta'uu ishii guyyaa itti mul'ateef itti mirkanaa'e. Raajotatti kan itti mul'atte, ergamootatti kan itti mul'atte, qulqullootatti kan itti mul'atte, duukabootatti kan itti mul'attee fi saba biyya sana keessa jiraatan Gibxii keessa jiraatan mana qulqullummaa keessa jiran xiqqaadha hanga guddaatti hunduma isaaniitti kan itti mul'attee fi hundumti isaaniiyyuu haadha waaqayyoo ta'uu ishee ergamoonni waaqayyo yeroo hunda ishee faana ta'uu fi waaqayyoonis immoo ishee faana jiraachuusaa kan arganii itti gammadanii waaqayyoon itti galateeffatan guyyaa kabajaa guyyaa ulfinaa fi guyyaa ifa guddaa ta'uusaa guyyaa itti mirkanaa'edha. Baga geessanii baga oolumaan geenye. Guyyaan kun egaa guyyaa kabajaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa gale sana kan hin daganne waadaa isaa guyyaa haadha isaatiif itti raawwatedha jechuudha. Akkuma qulqulluun Ermiyaas dubbate macaafa isaa irratti boqonnaa 50 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? ለዘላለም ቃል ኪዳንን አልረሳም በረበራ ፊ ዋዳ ኮን ራንፈዱ ጀዳ ዋዳ ሳ ከነን ራንፈን ዋቀዩ ጎፍተን ዋዳ ሳው ሶን ራንፈቲን አክመ ዋዳ ገሌፊት ጀቹዳ ጊፍቲን ኬኛ ዶወሮ ማረሚዳፍ ዋዳን ገለም መን ቁልቁልማ ሱን ጃረሚ ጉሉላቲ ኬሳቲን ኢፋቲን ከንቲ ሙለቴ ኤጋቲ አራርሱማሺ ከንቲ ቤከም ሃደ ዋቀዩ ሰውንሺ ከንቲ ሙለቴ ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዳ ሳዳፍ ከንቲ ረጋበ ሃዳ ሳተው ሳ ከንቲ ቤክሲሴ egaati guyyaa kabajaa guyyaa guddaadha. Eebbiyaadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u hunduma keessan faana haa ta'u irra deebiidhaan baga ayyaana giiftii keenya qulqulleettii dubaroo maaram nagaan geessan. Ayyaanni kun kan nagaa kan jaalalaa kan eebbaa waaqayyo isiniif haa taasisu. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።